بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان إسلام كسب المان ورمودا كم جرتن فيا كيسني بقى جراتن أما اللين بقى جرتن تربي سوجين هاجراتو يا في مراد كيسني سني هاغوتو نسري في بلسما ربي إنها بدأ سوي سنين جدا وبليان كيا baay'attee farrettiin fedhan fe'an jetti Oromoo yoo makmaaytu akkuma beekamu makmaaksi dubbii fiduu fi wanni inni fayyadu asirra waa baay'ee namni ni hubata jeetii yaada. Akkuma beekamu yeroo darbee miidiyaa irratti waa'een obboleeyyan keenya ilmaan Oromoodha ka rakkoo dararaa keessa mana hidhaatittis tahee mana hidhaan alattis bakka jiranitti dararamaa jiran hundi isaa dubbataatiin turre miidiyaa irrattis baanee iyyuu baannu harki caalu bakka jirrutti gubachaa jira jechuudha. Akkuma Oromoon jettee manni hunduu halkan gubataa bulaa ganama cileen arganii jedhan. Maaliif jennaaniin namni keessa mana kiyya keessa namni hin beeku mana keessan keessa hin beeku halkan gubachaatuma bula. Maaliif jedhanii keessi isaa halkanii guyyaa yaadan hiraaramee cinqii homa ta'es haa ta'u homa tahaa bula. Namni akkam bulte namaan ja'a nagaya bule akka gaarii bulee ja'a garuu akka itti bule isumaaf rabbitu beeka. Kanaafi waanuma hunda agartanii aduutti hin baasanii wanta aduu keessatti baqee badu jira, wanta aduu keessatti immoo gartee du'u jira, wanta aduu keessatti maal ta'u jira. Kanaaf hundi isaa bakka ifan barbaadu yookaan bakka itti mul'atu hin barbaadu jechuudha. Kanaafi miidiyaa irratti baanee iyyuuni waa gatillee ni qaba gatillee hin qabu. Maaliif waan faayidaa qabu yoo dubbatte argachuu malta yookaan milkaa'uu yookaan kasaarus ni dandeessa. Garuu waanuma argine dubbachuuni gatii nuuf hin qabu. Haa ta'uuti mee har'a haa dubbannu waan tokkorraa. Obboleeyyan kiyya nuti ilmaan Oromoo kuni walii qoonna moo wal qoonna? Ani sabummaanillee hin deemu gandummaanillee hin deemu vaayirasii akka gandummaadhaa jibbu waan biraa hin jibbu ani. Akka nama tokkootitti. Ani nama amantii kiyya irratti natti dhufee fi nama gandummaa fi sanyummaan dhufe ijaan arguun barbaadu. Lubbuun tiyya irratti na haa baatu nama akkasii jechuudha. Kanaaf yeroo dubbadhu qeeqaa fi waan adda addaa jechuu dandeettan ansan keessaa waa tokko illee hin qabu jechuudha. Sila isin wal qooddan moo walii qooddan? Ani kanuma barbaade bas Oromoo warri jennee Oromoo qulqulluun Oromoo makaa hin qabne Oromoo isii Oromummaan isii hiddi gadi dhaabbatte san ta hidda dhaabatte irraa biqiltanii margitan kuni wal qooddan moo walii qooddan? Eega yoo walii qooddan akkamitti walii qooddan? Nuti ani gama kiyyaan jechuu akka nama tokkootitti Oromoo keessaa Oromoo Arsiitii haa jennu. Oromoon Jimmaatii fi Oromoo Arsii wanta addaan baasu yoo ganda ta'e malee yookaan immoo godina taate malee wanni biraa hin jiru tokko nuti. Garaagarummaa hin qabnu. Soddaadha soddaatidha obboleessa obboleettidha jechuudha. Waa tokkollee garaagarummaa hin qabnu. Haa ta'uuti garuu mana aaruun seenanii mana aanu seenan jetti Oromoon. Mana aaru hin seenan mana aanu seenan maal jechuudha? Manni kunin aara waan nyaataa hojjechaa jiran jennee manuma argine xilliq jennee kaseennu miti jechuu barbaadeeti. Manuma nu fayyadu san bakkuma silaa dhimma irraa qabnu san seenna jechuudha. Kanaafi bakkuma mara Oromoo yoo jennee bakkuma arginetti taraf jechuu hin dandeenyu jechuudha. Ulaagaalee guutamuu qabu jira. Asirratti waa'ee nadhii gammadaa Oromoon har'a silaa jalqaba irratti qabsoo jechuun dursee qabsooni biyya bilisoomsuu yookaan dachii Oromiyaa bilisoomsuu osoo hin taane ilma namaa gabrummaa jala jiru bilisoomsuudha. Dursinee ilma namaa cinqii keessa jiru dararaa mana hidha ajjeecha horii har'aan tana fixaa jiran jechuudha. Dura kana bilisoomsina. Osoo tokko hin jenne lama hin jennu jechuudha. Gaafa Oromoon Oromoof qabsaa'ee qabsaa'ota keessaa har'aan tana nadhii gammadaa nama tokkodha. Nadhii gammadaa seenaa guddaa nama hojjete. Nama kaleessa seenan isaa bakka hundatti isa dubbatudha jechuudha. Osoo isaa kalee Oromoof qabsaa'e har'a akka isaaf hin qabsoofne osoo isa hin mul'isne as baatanii Oromiyaa bilisoomsina yoo jettan dogongortanii jirtan. Ka Oromiyaa bilisoomsu ka har'aan tana ukkaanfamee jiru bakka inni jiru du'ee jira hin jirre dura haa baafnu. Dura isa bakka inni jiru haa fuunu. An kana dhibe bar. Obbo Lammaa Magarsaallee haa jennu Abiyyi Ahmadillee haa jennu warri oppodiyoo jechuudha. Hanga ammaatitti harka wayyaanitti hin baane. Isin hin baane yaa Lammaa Magarsaa yaa Abiyyi Ahmad hin baane isin.
harka oppodiyoo jirtan ammallee ergamtoota isin ammas isaanuma ergamaa jirtan ammas kama isaan isiniin jedhan okay jechaa jirtan yookaan marhabaa jechaa jirtan malee Oromoof qabsaa'an jirtan hanga ammaatitti. Ila arra gaafa isin qabsooftan isin wajjin qabsoofna nuti Oromoon jechuudha nuti ummanni Oromoo gaafa isin Oromoo akkana gochaa jirta yookaan immoo kaan irratti duulaa kaan duulsisaa jirtan kana isin irratti qabsaa'uun kenna waan hin oolle booda kana beekadha isinuma nyaachifne isin gurshine afaanuma keessa gadi jechaafna yoo dhugaa Oromoo hojjettan malee gara hundattuu Oromoo jalaa hin baatan. Ummanni Oromoo har'a cal'isee odabaa fi agartanii kabaji isinii kennu kuni kabaji sii kenne kana yaalamaatillee jechuudha. Oromoon har'a kabaji sii kenne gaafa salphinaallee numa si salphisa. Isuma si salphisa kabiraan dhufu haaroyni. Dursa hunda dura yoo ati ummata bulchaa jiraatte yoo dhuguma bilisummaa Oromoo ifa baasaa jiraatte mirga namummaa eegaa jiraatte ummataaf kadhaabbattee ummataaf hojjanna gooftan kenna ummata jette nadhii gammadaa nuu baasi bakka fuutee nuu fuudhi. Fidilam nadhii gammadaa nuu fidi. Nuti nadhiin gammadaallee akkuma gartee mararaa guddinaati. Nadhiin gammadaa akkuma gartee Baqqalaa Garbaati. Nadhii gammadaa akkuma gartee Ahmadiin Jabali. Qabsaawaa qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kafaleedha. Isa nuu fidi duraas nuu baasi. Maali? Nutu gaafa Jimma iyya bahuu dhiifne nutu gaafa Harargeen iyya bahuu dhiifne moo nuti gaafa Baale iyya bahuu dhabne maaliif nuti arsii maaliif an arsii ammallee gandooma fi miti akkuma mata duree jalqabarratti isinii dubbadhe haa ta'uuti garuu arsiinis rakkoo qabna nuti sangaa abbaan gaafa cabsee ambi ija jaamsa jedhe Oromoon. Osoo nuti quba wali qabuu baanne osoo nuti kaanee iyyine osoo nuti kaanetiin qabsaa kenna agartee barbaadannee osoo nu iyyine iyya nutti bahan akkuma kalee Jimma iyyitee iyya baanefitti akkuma kalee Baale iyyitee iyya baanefitti akkuma kalee Booranni iyyitee iyya baanefitti nuti illee maaliif hin iyyine kaane maal iyyine si warri arsiidha moo sila nadhii gammadaatitu nama biraati Oromoo biraati Oromootu sila isa bakka biraatitti dhalche. Baqqalaa Garbaa dhalchaniitiin nadhii gammadaa guddifatanii laa walla hundi isaanii tokko qabsaadha qabsummaa isaatiin aarsaa inni kafaleen seenan isa yaadatuu qaba jechuudha. Maaliif hin iyyine maaliif labsitanii iyyitanii iyyamaan dabarsinis ummanni arsiidha jechuudha. Eessa jirtan bar yoo nu gurra qabannee u'uu jenne ollaan nutti baha abbaan iyyatu malee ollaan namaan dirmatu bar. Callisnee maranneetuma bakkuma teenne dhimma silaa nu ilaallanne haga afaan bannu maaliif dhimma nu ilaallatuuf iyyineetiniin ollaan akka nutti ba'uun taasisne. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaaf foon jaalatanii bishaan foonii hin jibban yaalamma. Baqqalaa Garbaa jaalattee nadhii gammadaa jibbuu hin dandeettu. Baqqalaa Garbaa gartee har'aan tana isaa saniif iyyinee iyya saniin akkuma isa baafnetti nadhii gammadaallee du'ullee reeffa isaa nuu baasi. Jiraatullee jira isaas nuu baasi. Haadha isaa osoo isaaf gubattu osoo halkanii guyyaa isaaf iyyitu dhabamtee jirti isin deemte rabbiin jannataan isi yaa gammachiisu. Ummanni Oromoo nuti arguu barbaanna nuu baasi. Bakka inni jiru nuu fuudhi lafee isaallee maa nuu garsiifne. Nuu baasi lamma. Yoo Oromoof dhaabbatte yoo gooftan kee akka jette san Oromoo ka ta'u ta'e yoo gooftan kee ummata kee ka ta'u taate baasi nutillee ummata keessaa nama tokko. Baasi nuu lamma. Kanaaf ummanni arsii ofaa beeynu wal beekurra walii beeku caala walaa beeynu walii haa beeynu kanuman jechuu barbaada haasofni haasaa biraa nama fichisiisa nadhiin gammadaa bakka inni jirus jireenya isaa nu haa agarsiisanii namni lakki quba hin qabnu namni jedhu nama silaawuu isa seenaa isaa keessan beene harkuma wayyaanee jira harkuma diinaa jira harka diinatiin nu baasuu dandeetti oppodiyooni ergamtuudha tama isaan jedhanii hordofanii deeman malee kaan silaawuu maal godhan esgoo jedhaniitiin harka jala mataa jala qabataniitiin waan isaan jedhan ammallee Tigireen nu bulchaa jira nuti wayyaaneen nu bulchaa jira nuti. Hin amanne nu haga ammaatitti illee Oromoon nu bulchaa jira hin jennu nuti hanga gaafa qabsoon teenna mirga argatutti qabsoon teenna hanga gaafin kenna gaafatamne nu deebi'utti nuti Tigireen akka nu bulchitu nuti wayyaaneen akka nu bulchitu hin beeyna. Oppodiyoon akka aangoo takkitti hin qabne hin beeyna nuti maqaan marqan bitu jedha Oromoo. Maqaan marqan bitu maqaadhaaf wanni nu hojjannu tokko hin jiru jechuudha. Barcumaa ho'isuunis gatii takkan qabu.
oo ummata oromoo keessa isaa gubate kana qabbaneessutu gatii qaba malee adda duree taatanii ilaalatti baatanii fodda televiziyoonatti afaan bannees ilaalle maaltu arra jijjiirame jennee ilaaluun gatii takkan qabu hojjettanii piraktikaaliidhaan haga nu agarsiiftanitti isin gaafata lafeen isaanii isin gaafata qabsoon aarsan isaan kaleessa kafalan kuni isin gaafachuuf jira ilmaan oromoo kadhiini oromoo keessa jiru jechuu ka qabni oromummaa keessa illee haa jiraatu baatu dhiiga oromoo ka qabdu borirraa gaafatamuuf jirta kan garaadhaaf jiraattu hundi keetu kanaaf gabaabadhumatti oppodiyoonis ta'ee dhaabbilee siyaasaa warriin silaa qaamni ilaallatu hundi isaatu nadhii gammadaa bakka jiru nu baasa nuti nadhii gammadaa bakka inni jiru arguu barbaanna isa du'ullee du'a isaa dhageennee boonyee dhiisuu barbaanna jiraatu jira isaa arguu barbaanna ka oromoo bilisoomsi nadhii gammadaati ka oromoo bilisoomsi qabsaa'ota kaleessaati malee kanan makkanuman kaseenaa osoo hin beekne iyyinu kana nuti miti isaanan kalee oromoof qabsaawanii qaxara citan bakka itti citan hin beekne kana isaani warri oromoo bilisoomsuu danda'u warri dachee oromiyaa bilisa baasuu danda'u isaani kanaaf isaan kana nu baasa gaafsan oromiyaan teena nu bilisoomti namni oromoon ummanni oromoo dura bilisoome dachiin oromiyaa bilisoomuu dandeetti ummata nu bilisoomsa farda yaabbiidhaaf yoo fakkeenyaaf guluffii dorgommiin guluffii hin jira hoo jedhanii fardi qophaa'ee yookaan hiriiratiin hin kadhaabbatu namni yaabbatee gulufsiisuu hin jiraatin fardi duwwaa hin gulufu namni yaabbatee gulufsiisu malee dachiin oromiyaa nama malee hin bilisoomtu namni oromiyaa bilisoomsu immoo ummata kana fidaa isaan nu as baasa bakka isaan jiranii tanuman jechuu barbaada kanaa miti gumaa ummata keenyatii miti yookaan gumaa gartanii qabsaa'ota keenyatii miti nuti horii kaleessa baaleen keessatti fixangaala fi harree uffadiyoo fullafiitti akkasitti jarritun fixasanuu ganaa gaafachuu jirra nuti kadhiifnu miti raammoon maaliif duuti waa tokko malee dhugaa isiitii fi qabeenya isiirratti maaliif duuti raammoon kanaaf hundi keessanuyyuu irratti qabsaaha iyya dabarsa lammiif yoo taate oromoon oromummaaf yoo taate qabsaan dhugumatti kaleessa oromoo teenna ija bansiise aarsaa hangana hin jedhamne kafale nadhii gammadaa bakka jiru nu haa baasanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh